bilbila keessan irratti beeksisni adda addaa galaa yoo isin rakkisaa jiraate karaa kanaan ofirraa cufuu dandeessan jechuudha. Karaa imootiinis haa ta'u karaa appilikeeshinii garaagaraatiin yoo beeksisni isin irratti galaa isin rakkisaa jiraate karaa kanaan karaa nama isinitti agarsiisu kanaan jechuudha yoo ofirraa cuftan caroma isin irratti hin galu jechuudha. Seetingii keessa galle jechuudha. Egaa seetingii keessa galle booda jechuudha connection isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Gadi qabne booda akka itti nu dhufu jechuudha. More connection setting isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Egaa gadi qabne booda privacy DNS isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Egaa gadi qabne booda akka itti nu dhufu jechuudha. Egaa akka itti nu dhufe booda jechuudha irratti barreessina jechuudha kana jennee DNS dot adobe .com akkana jennee irratti barreessina jechuudha. Akkana jennee egaa irratti barreessine booda jechuudha save gochuu qabna jechuudha. Save goona jechuudha. Egaa save goone booda jechuudha ciruma kana booda beeksisni ciruma nurratti hin dhufe jechuudha. Karaa imootiinis haa ta'u karaa appilikeeshinii garaagaraatiin karaa geemiitiin karuma ta'een jechuudha ciruma nurratti hin galu jechuudha. Karaa kanaan sirreeffatuu dandeessan jechuudha yeroo tokko kana like share follow gochuu hin dagatina jechuudha. Galatooma.